Akkam jirtu hordoftoota keenya kun qophii gombisaa ogeeyyiiti. Qophiin gombisaa ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyii garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayit OMN isiniif dhiyeessa. Qophii kan karaa yuutuubii yookiin feesbuukiidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayikin gochuu yookiin immoo sheer gochuus hin dagatinaa. Feesaan an Salamoon Namarraati. Guyyaa har'aa kana abbootii amantii iddoo hundumaatti walitti qabadee dhiyaaddeetiin jira. Haara biyya keenyaa, haara Oromoo keessatti ta'aa jiru keessaayyuu dhiha Oromiyaa gara Gujii Booranaa qabatee naannoo Oromoo keessatti miidhaan ta'aa jiru kuni warreen abbootii amantii gadi ba'anii dubbachuun barbaachisaadha. Warra aangoo qabanittis haa ta'u, warra dhimmi isaa ilaalutti dubbii sagalee Waaqayyoo qabatanii itti dubbachuun gaarummaa qabaa. Humnas qaba maaliif dubbii sagalee Waaqayyoo of keessaa qaba waan ta'eef humna qaba hundumaa gararraa humna qabadee wanti nuti amanuu fi akkasin irraa hubattan abdiin qaba akkasin dhaggeeffattan abdiin qaba. Mootummaanis warri qaamni kun isaan ilaalu hundumtus karaa hundumaatiin waa'ee kanarratti gadi jabeessanii namoonni dubbiin sagalee Waaqayyoo sodaan sagalee Waaqayyoo isaan keessa jiru haala kanarratti gadi jabeessanii hubachuun isaan irra jira waan hin amanuufi. Kanaaf waa'ee kanarratti yaada ol jijjiiruudhaa fi namoota afuriin qabaddeeti jira. Warri duraa abbaa faatii as Noorz Ameerikaa Minisoota irraatii masgiida irraatii bakka bu'anii osoo hin ta'in akkuma abbaa amantiitti karaa masgiida karaa Islaamaatiin ilaalcha isaaniin yaada isaanii nu hiruuf asitti argamanii jiranii. Lubii Kamisoo Boruu as Noorz Ameerikaa jiraatanis durataa yookiin pirezidentii waldoota Oromoo addunyaa Noorz Ameerikaa, Awurooppaa yookiin Awustiraaliyaa biyya keessaallee dabalatee pirezidentii isaaniiti. Nu gidduutti argamu. Obbo Lubii Saamu'eel Biraanuu asis nu keessatti argamu. Isaan as DC, Waashingtan DC irraatii waldaa Ortodoksii Oromoo dhiyeenya kana dhaabbatee isaantu akka lubaatti gaggeessaa jira. Obbo Raayaa Caalaa asiitii inni gara Torontoo Kanaadaatii argamu. Isaan karaa isaaniitiin waldaa amantaa waaqeffannaa gara Torontootti argamu bakka bu'aniiti kan isaan dhiyaatanii. Kanaaf hundumti isaanii dubbii sagalee Waaqayyoo dubbii amantii qabaatanii hunduma keenyatti dubbachuudhaaf dhufanii hundumti keessanis obsaan yaadaan akkasiin caqastan abdii guddaan qaba. Baga wajjin argamtan jedha. Baga nagaan gara wageen dhuftanii baga nagaan dhuftan obboloota hundumti keessan. Baga nagaan nu eegdan. Tole egaa mee oluma harkaa fuutanii wal gargaarsanii gaggabaabsitanii dubbii kanarratti akkasii yaada keessan hirtaniin barbaada. Mee abbaa faatii irraan jalqabaa akkuma hangafaatti sheeka keenya kanaaf isaanii abbaa faatii amma inni ilaaltan naannoo Oromiyaa keessatti waggoota tokko walakkaa asillee dubbiin naannoo garaagariitti hammaataa jira. Keessaayyuu dhiha Oromiyaa Boorana Gujii keessatti hammaataa jira. Dhiyeenya kana immoo naannoon dhiha Oromiyaa haala hamaa keessa akka inni jiru argina. Karaa mootummaadhaanis waraanni itti gadi guuramee kan rakkataa jiranii kominikeeshiniin garaagaraa illee citeetu rakkataa jiru uummanni. Mee haala kana akkamitti ilaaltu wanti isin jettan mee mootummaa keessa ta'u qaama dambisaa ilaalu hundumaadhaa fi mee akka abbaa amantii tokkotti maal jettume? Bismillahirrahmanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duraan dursee televizyiiniin ONN galatoomaa nu yaamtanii haala jiruuf jireenya biyya teenya haala amma keessa jirtu keessatti yaada keenya akka ibsannu waan nu dhageenyee laalaa nutti dhageenyee ibsachuudhaaf nu afeeroo keessaniif galatoomaan isiniin jaa dhugaadhaa haalli deemaa jiru haalli gurri nu dhagayaa jiru ummatti hin tolu. Keessaafuu haalli dhiha Oromiyaa irratti deemaa jiru keessaafuu jumbata dabreerraa eegalee haga har'aatitti torbaan tokko ga'ee jira jechuudha. Intarneetiin muramee bilbilli harkaallee dhageessisuu didee jee namni haasawaa jiru. Dhugumatti an akka nama tokkootitti akka gartee waan keessa hordofnee fi waan argaa jirru kulaallu xiqqoo namatti hin tolu. Haalli lixa Oromiyaa keessa deemaa jiru, Wallaga keessa deemaa jiru kun keessaafuu gara Gujiitii fi Booranallee oduma rakkoon jirtu akkaan kaammatee jiru haala Wallaga keessa deemaa jiru kana
Fakkeenyoon kaasitti qomeef duuba deebi'ee waa isin yaadachiisa. Bara 1991 gaafa bilisummaa Oromoo 92 gaafa bilisummaa Oromoo chaaptara irraa ba'e haalli dhiha Wallagga mudate kun naannawaa Harargee mudatee ture. Laalaa isiin qabdu ni beeyna. Adda durummaan beeyna. Maaliif jennaan riphee lolaa tokkoon loluun keessaafuu haalli waraanni biyya sanii itti sossoo'u haala uummanni itti miidhamutti hubannu akkasiin hubadhaan. Maaliif wahuma Harargeetti bara 1992 bulchiinsa mootummaa Mallasiin taameetu tahamaa ja'aan hajuu yaadaa jechuudha. Bakka lolli itti ta'u wahii bada malee wanni tolu hin jiru. Lubbuu namaa baha malee lubbuun namaa ittiin dhalattu. Kanaafuu rakkinni uummanni warri Wallaggaa keessa jiran bubbulee jira. Bultii lakkaawwatee jira. Ji'a lakkaawwatee, amata lammaffaatiif deema. Dhugumatti akka Oromootitti dhimmi kun akka malee nama yaachisaa. Laalaan uummanni sun laalachaa jiru, laalaa nuti laalachuu jirru bakka jirru kanatti bakkuma fedhee Oromoon jiraate Oromoon hundi akka laalatu abdiin qaba. Kanaafuu haalli isaa mootummaan harka bal'aa qaba. Mootummaa jechuun waan laafaa miti. Dhugumatti yoonii fi dhugumatti hagartee nagee buusuu barbaadan ka ta'e naf fakkaata ijoollee tana yotti dhiyaatan kanuma galchuu danda'an naf fakkaata. Ijoolleen tunis ijoolluma Oromooti. Maqaa shiftaa kannanii fi shifta jechuu afaan guuttatanii jechuun kunillee hedduu nama dhiba. Hedduu nama ulfaatan akka kiyyatti. Shifta wanni janiin nama kaayyoon qabne, nama waan sossoo'uuf hin beekne, nama waan loluuf hin beekne, bakka irraa deemu bakka ittiin deemu saamee garaa guuttatee jiraatu jechuun shifta jechuun. Kun ammoo akka hubannaa teenyaatitti akka quba qabnutti ijoolleen tun qabsoo uummata Oromoo gaggeessinaa, Oromoo bilisa baafnaa, saba keenya rakkoo keessaa baafna kajuu gaara seenan ja'aniiti lolaa jiran na fakkaata. Ammoo kana Oromummaan irra ka'ee odoo alagaa biraan tahin maqaa biraatti moggaasee balleessuuf tattaafachuun kun waan hedduu nama gaddisiisaa. Isaanii amma fakkeenyaaf riphee lolaa fi mootummaa yoo lole dhiira lama qabsoo wal qabde. Dhiirti lama qabsoo wal qabde tokkumaa kuffifata. Ammoo wanni dhagayaa jirru uummataan miidhamaa jira. Uummata miidhamu kun uummanni kun uummata Oromooti. Wanni dhagayaa jirru waan gurra namaatiin tolle, waan rabbillee hin jaalanne, bohuma nam tokkollee hin jaalanne jechuudha. Kanaafuu mootummaan harka bal'aa qabaa karaa nagayaatiin deebisee dubbii tana akka uummata kana ijoollee tana karaa nagayaatiin galchan gaafannaa jechuudha. Tole Lubo Kamiso mee isinis waldaan keessanis karaa biraatiin iyyata karaa garaagariitiin mootummaa tasiin rollee quunnamtii gootanii jirtanii karaa tokkummaa waldoota Oromoo addunyaatiin kana quba hin qaba. Haala amma jiru kana mootummaan akkamitti ilaaluu qaba akka durataa pirezidentii waldoota walii galaniitti isaaniin bakka buutanii dubbataniitti mootummaan akkam gochuu qaba? Maaliif karaa nagaadhaan hiikuutu irra gaariidha? Dr. Abiyyi waa'ee nagaa, waa'ee jaalalaa yeroo isaan baabilii keessaa kaasan yeroo isaan baay'ee dhaga'aati turre. Garuu akkaataa namatti adeemamaa jiru kun akkaataa namatti waraanni karaa tokko uummata tokko karaa tokkotti isolate gochuudhaan rakkina irratti geessisaa jiran inni kaan du'e inni kaan jiraachuu kun dhuguma karaa waaqayyooti karaa fedha waaqayyooti karaan kun kan jedhu irratti achumaan walitti qabdeemee yaada kee tunulaadha. Baay'een isin galateeffadhaa Solomon Waaqayyo si haa eebbisu carraa kana nuuf kennuu keetii fi warri ONNs Waaqayyo isin haa eebbisu hunduma keessanii keessumaa yeroo rakkisaa kana keessatti waa'ee saba keenyaa dubbachuudhaaf rakkina sabni keenya keessa jiru waan nutti dhaga'amu dubbachuudhaaf carraa nuu laattanii fi guddaa galatoomaan isiniin jedha. Ergan kana jedhee booddee haalli amma biyya keenya keessa jiru sabni keenya koornerii hundumaarraa keessa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Oromoon lafa jiru hundumaatti nyuma Oromiyaa duwwaa utuu hin ta'in yuunivarsiitii keessa kan jiru akka bineensaatti qalamaa jira. Yuunivarsiitii keessa kan jiru akkuma xobbee horiin irra jettee cabsitee darbituutti daa'ima ola deemaa karaatti caccabaa jira. Garaan nama gubata waan gootu qabdu. Isuma kana irratti immoo dabalee
amma immoo Gujiidhaaf Boorana Wallagga keessa koornerii arfanuutiin rakkina guddaatu jira. Rakkina guddaatu jira. Rakkinni jiru suni amma lolli lolamee namni wal ajjeesuun uummanni du'uusaa duwwaa utuu hin ta'in namni midhaan makarachuu hin dandeenye. Ji'a ja'a booddee waggaa tokko booddee maaltu biyya sanatti dhufa? Yuunivarsiitonni cufamanii ijoolleen manatti dacha'aniiru. Maaltu ta'aa jira biyya sana keessatti? Intarneetiin citeera. Bilbilli hin jiru. Maaltu godhamaa akka jiru saba keenya iddoo sana jiru irratti bilbilee gaafachuu hin dandeenye jiraachuu dhabuu isaanii. Xiqqoo ishee kaameeraa irraa akka achi jedhuutu taate waa qabisa. Jiraachuumaaf jiraachuu dhabuu isaanii iyyuu hin beeknu amma si'ana bilbilaan argachuu hin dandeenye, intarneetaan argachuu hin dandeenye. Dukkana guddaatu haguugee jira biyya sana keessaa. Yeroo Dr. Abiy iddoo qabatanii akka amantootaatti akka saba Oromoottis akka saba biyya sana keessa jiraatutti lafa teenye baay'ee gammannee xalaa gammachuu ergineefii turre waldaan tokkummaa Oromoo. Xalaa gammachuu ergineefii turre gammachuu keenya ibsinee baay'ee gammannee gammachuu keenya ibsinee xalaa barreessineefii turre. Lamaan isaaniitiifis barreessinee turre. Yeroo isaan adda bilisummaa Oromoo wajjin nagaa buusanii araara buusan immoo sabni keenya hin hiikamne baay'ee gammanne. Ammas xalaa gammachuu tarkaanfii isaan fudhatan irratti xalaa gammachuu deebinee ergineef. Yaada qabnu konserni qabnu wajjiniin ergineef yerootti jechaadha. Biyya sanaaf mootummaa sanaaf ergine. Utuu hin turin gammachuun keenya baay'ee gaddatti nu geddarame. Gammachuun keenya gaddatti geddarame lafa lafiitti namni du'uutti ka'e. Kan baay'ee na dhibu umurii koon jiraadhe keessatti qomoodhaaf qomoonii karaa mootummaa akka kanattiin garaagara ba'amee wal rukutee wal ajjeesuudhaaf hidhannoo hidhachuutti ani ofii koo umuriin jiraadhetti isa fuulduratti argu jiraachuu danda'a ta'a. Umuriin jiraadhetti nagarre. Amaarri Oromoo rukuddaa Oromoon amaarri rukutee wal irratti ka'ee hin argine. Umurii koo keessatti isa fuuldura jiraateera. Inni ammaa kun baay'ee na dhibe. Biyyi sun rakkina guddaa keessa buufatee jira. Maal akka mootummaan yaadee jiru hin beekani. Sabni akka inni wal hin argine, ijoolleen abbaa ishee faadha ishee wal hin argine, lafa jirtutti akka isheen haftu, inni midhaan makarachuudhaaf gadi ba'ee mana isaatti akka wal hin deebine, lafa jirutti akka inni hafuu fi maaliif akka kun ta'ee naan galu anaan baay'ee. Egaa mootummaan silaatii olaantummaadhaan nagaa kabachiisuudhaaf saba isaa sana tiksuudhaaf kan inni iddoo sana jirra jiru. Mootiin tokko gaafa moo namni tokko gaafa iddoo irra qabatu Waaqayyotu na kaa'e jedhee yaadatu ta'e saba sana keessaa ba'a wanta ta'eef sabichaaf yaaduu qaba ture. Wal qixatti yaaduu qaba ture. Saba hundumaaf wal qixa yaada. Oromoo duwwaatu hin ta'ini saba hundumaatiif wal qixa yaaduu danda'u irra jira ture. Amma garuu sabi gara biraanii nagaadha. Sabni Oromoo kallattii hundumaan mana barumsaa keessatti illee kan du'u dhala Oromooti. Dhala Oromooti kan du'aa jiru. Iddoo hundumaatti kan du'aa jiru dhala Oromooti. Mana barumsaa keessatti qe'ee abbaa isaatii keessatti lafa dhalate irratti mana isaa keessatti ol lixameeti kan inni ajjeefamu. Lafa dhalate iddoo jiraataa ture bara isaa hundumaa iddoo maatiin isaa jiraatetti ol lixameeti ajjeefamaa jira. Mirgi dhala namaa biyya sana keessa waan jiru natti hin fakkaatu. Waaqayyo yeroo akkasii kana taa'ee ilaalame. Mootii kan moosisu Waaqayyo yoo ta'e iyyuu Waaqayyo mootii gaafa moosisu qajeelummaan saba sana akka inni bulchuuf jedhee kaa'e. Akkuma kana immoo inni moosisee gadi buusuus beeka Waaqayyo. Waaqayyo inni moosise kun gadi buusuu beeka. Faariyooniin kan moosise biyya sana akka inni qabatee bulchu kan godhe Waaqayyo. Gaafa inni garmalee saba irratti gindillaa baachisu, garmalee gaafa ajjeesu, mirga dhala namaa gaafa inni dhiibu, uumaa harka Waaqayyoo, uumaa Rabbii kan ta'e dhala namaa lafiitti daa'ima gaafa kutuutti ka'u Waaqayyo ija kootu argee gurra koo na liqee iyyi saba koof rakkinni saba koo. Waaqayyo dhiiga dhala namaatiif hin falma. Dhiiga dhala namaa miti dhiiga bineensaaf iyyuu Waaqayyo hin falma.
Dhiiga dhala namaa miti, dhiiga bineensaaf Waaqayyoon falma. Dhiigi hoolotaa, dhiigi re'ootaa gara koottas olii jedhama macaafa qulqulluun. Waaqayyo dhiiga dhala namaa miti. Bifa Waaqayyootiin kan uumame dhiiga dhala namaa miti. Bineensi garmalee gaafa du'u Waaqayyo hin falma. Hin falma. Waaqayyo waan cal jedhu miti. Hin falma Waaqayyo karaa hundumaa sabni sun hammam gidiraa keessaa jiraatu malee fuula Waaqayyoo duratti akka waldaa kiristaanaatti nuyi wanti nuyi gochuu dandeenyu fuula Waaqayyoo duratti iyyina. Iyyi keenya immoo Waaqayyoo duratti akka inni dhaga'amu abdii guutuu qabna. Garaan keenya baay'ee gadda. Baay'ee gadda garaan keenya sabni keenya garmalee dukkana uffatee gadi ba'ee maasiisaa keessaa midhaan bu'attee deebuu dadhabe sabni keenya. Buna ciratee ol deebuu dadhabe. Buna keessatti ajjeesu. Karaa irratti ajjeesu. Daa'ima ajjeesu. Dubartii ulfaa ajjeesu. Kan kanaat akka argeen beekuun. Keessumaa dhala Oromoo irraa dhalatee biyya Oromoo keessatti dhalatee guddatee saba keessaa ba'e irratti garaan akka kana jabaatu hin beekuun. Waaqayyoo isaan gargaaru qaamni hundumtuu anis mootummaa duwwaa miti qaamni hundumtuu iyyuu saba keessa jiru sanaaf yaaduu danda'u qaba jedhee yaadu. Saba keessa jiru yaaduu danda'u qaba. Sabni sun baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Bormaal akka bulchuudhaaf deeman naagalaa hin jiru. Kanaaf irra deebi'ee yaaduu danda'u qaba. Akkamittiin nagaan akka inni bu'u mootummaan irra deebi'ee gadi fageessee yaaduu qaba jedhee yaada. Mootummaan yaaduu qaba. Itti gaafatamummaa kan qabu mootummaadha. Wanta ta'e immoo dhaaba gara biraanis yoo jiraatan dhaabota gara biraa warra wajjin mari'atu wajjinis seeraan gattaa'ee akkamittiin saba sanaaf nagaa buufna. Sabni kun akkamitti fooyya'ee jiraachuu danda'a taa'ee mari'achuun baay'ee gaariidha jedhee yaada. Taa'ee mari'achuu yoo ofii isaatiin rakkate ta'ee nama gara biraa ofitti dabaluu danda'u baay'ee gaariidha. Aariidhaan, xiiqiidhaan nama ajjeesuun, jireenya sabaa balleessuun, jireenya hawaasa tokko balleessuu jechuun bor Waaqayyoo hin gaafatamu. Nama duratti seeraan hin gaafatamu. Waaqayyoo durattis hin gaafatamu. Karaa fedheyyuu jalaa miliquu hin danda'an. Karaa fedhe jalaa miliquu hin danda'an. Tole galatoomi buleessa kiyya. Mee tu luba Saamu'eelitti dhufini obbo Raayyaadhaaf hin kenna. Obbo Raayyaa mee akkamitti ilaaltate haala deemaa jiru kana mootummaan ija amantiidhaan isheen ilaallee akkuma dhala namummaatti akka namaatti ija poolitikaadhaan qofaatu miti. Ija poolitikaadhaan aangoo qofaadhaan innaa wanti koo ilaalame kan inni fidu badiidha. Maaliif olaantummaa nama tokkoo yookiin dhaaba tokkooti kan inni ta'u. Waan sabaaf ta'u, waan biyyaaf ta'u, waan uummataaf ta'u, waan obbolaaf, obboleettiif, haadhaaf, abbaaf ta'u, ijoolleef ta'u utuu wayyeessuu hin danda'amu akkamittiin wanti kana wayyaa'uun hin danda'a ture, hiikamuu hin danda'a ture. Kun dhuguma dubbii ulfaataa ta'ee yookiin Dookter Abiy Muummichi Ministeeraa ijoollee kanaa wajjin nagaa buusuu waan dadhabee dhuguma kuma kana ulfaataa ta'ee innaan waraanni amma kanatti warra ol loluu wajjin ol lolu rakkina yoo miti. Garuu saba tokko dukkana keessa kaa'uun sababa sanaanii addaan isolate godhanii uummata tokko saba tokko naannoo tokko jiru isolate gochuun fuula Waaqayyootti gaarummaallee hin qabu. Kana akkamitti ilaaltame? Hedduu galatoomi Salamoon naaf eeruu keetii fi tuutni uummannis hiree kana naa kennitanii akkanii yaada kiyya ibsadhu gochuu keessaniif galata guddaa qabdu. Mee tan duraa Waaqayyo uummata keenya nagaa haa buusu. Waaqayyo nagaa nu haa buusu. Walumaa galatti biyya keenya saba keenya nagaa haa godhu kan jedhuun Waaqa kadhaaf akka nama tokkotti. Walumaa galatti haalli obboleewwan kiyya ibsan kun baay'ee biyya keessatti ta'uu uummata keenya kan ala keessatti faca'e garaan hammaataa jira. Maatii baay'eetu ala kana jira. Waan maatiin isaanii biyya keessa ta'uu kan karaa turre adda addaatiin dhaga'aa jiru. Baay'ee tokko uummanni keenya shororkaa jira keessa balaa. Gaaffii keetitti deebi'uudhaaf rakkoon har'aa mootummaan yookiin uummanni keenya harkaa qabu kuni rakkoo hagas mara jabaa kana mana waraana walitti fidachiisu natti fakkaatu.
tattaaffiin furuudhaaf godhamee jira. Haa ta'u malee akka ilaalcha biyyaatitti tattaaffiin rakkoo kana furuudha. Tattaaffiin haala kana furuudha. Itti fufiinsan waan godhamee haala gahaa carraaqqiin gahaan waan godhame natti fakkaatu. Tokko karaa mootummaatis taanaan, lama karaa uummata keenya kan inni kun ilaalu mootummaatti dhiyaatanii rakkoo kana furuu irrattis taanaan tattaaffiin gahaa waan godhame natti fakkaatu. Kana jedhee kanan irra caalaa garuu dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo kana hiikuu irratti shoora olaanaa taphachuun kanarra ture akka ilaalcha biyyaatitti mootummicha. Mootummaan kun akkaataa inni as ga'e hundi keenya hin beekna. Uummanni keenya baroota dheeraadhaaf garbummaa hamaa hadhaa jalatti dararamaa rakkataa mootummaa adda addaa jalatti rakkachaa as ga'e. Qabsoo yeroo dheeratiin ilmaan keenya meeqatti wareegamaniif mootummaan kun mootummaa Oromoon nu dhufee gammachuu garan qabneen simatamee 4 kiiloo seenee abdii guddaatu ture. Rakkoo uummata keenyaa kan hundeedhaaf furaa kan jedhu abdii jira. Sadarkaa kanatti inumaa'u uummanni keenya hin shoorarkaa rakkina keessa seena jedhee namni abjuu baddeenuu yaade hin jiru. Kuni akkamitti akka ta'uu dide ana baay'ee tokko na rakka. Haa ta'u malee mootummaan Prime Minister Abiy waan inni jechaa ture calqaba gaafa paarlaamarraa muudameen kaasee waa'ee nagaa lallabaa hedduu uummata keenya saba biraallee hamileesse. Saba biyya sanii odoon ta'een walla ollaa keenyaallee hammam akka gammachiise hundi keenya kan beeknu. Biyya keessa darbee biyya alaa warra rakkatan warra nagaa dhaban nagaan akka godhe as deebi'ee biyya ofii keessatti uummata ofii keessatti rakkoo kana uumuu jechuun hedduu faallaadhuma waan gochaa ture waan natti fakkaatu. Maaliif akka ta'e maaliif akka godhamu karaa kamiinuu hiikuu nama wallaalchisa. Hiikkaan dhabaa fi gama kiyyaan akka nama tokkootti. Kanaaf I think ammas taanaan dhugaa dubbachuudhaaf uummanni keenya carraaqqii guddaa nagaadhaaf gochuu qaba. Kan nagaa caalu waa tokko hin jiru. Baroota dheeraadhaaf sun hundumtuu hin beektu Eertiraadhaa ka'ee biyya Tigraayii ka'ee warra uummata bilisummaa ofiitii loluu shiftaa dhadhanii oduma dhiiban maayirratti waan biittisuun taate quba qabdu. Maqaan taane namaa kennanii dhiibbaan taane karaa humna waraanaatiin deemuun hiika waan fidu natti hin fakkaatu. Rakkoo siyaasaa mataatu hiika malee qawween hin hiiku. Kana warri mootummaa keessa jiran jabeessanii beekuu qabu. Biyya san nagaadhaan bulchuu hoo barbaadan rakkoon xinnaan qabu kan duraan rakkoo nagaa hiikkatan malee fagoo deemuu hin danda'an. Kanaaf isaan irratti fuulleffannaan godhamuu qaba. Warri amantootaa warri biyya san keessa civil society jedhamu hundumtuu mootummaa kanarratti dhiibbaa barbaachisu godhu karaa nagaatitti akka dhufu rakkoo jiru nagaadhaan akka hiikkatu. Inumaa'u hoo danda'e mootummichi dhugaa dubbachuudha irreessa qabatee deemee warra isaan falman kanarree nagaa buufannaa jedhee wajjiniin nagaa buusuun barbaachisaa natti fakkaata. Hoosan hin taane biitti sun nagaa horachuu hin danda'u. Jeeqamni kun itti fufaa. Isaanis uummata akkamitti bulchina jedhanii akka afaan of yaadan baay'ee rakkisaadha. Sani kan biraa mootummaa qofaa odoo hin ta'in warri mormitoota jedhan warri boru biyya bulchuudhaaf of qopheessina jedhanis itti gaafatamummaa wal fakkaataa qabu. Isaanis taanaan mootummaa iyyachuu mootummaa irratti dhiibbaa gochuu saba ofii
ijaaranii kakaasanii nagaan akka biyya san keessatti bu'u gochuu irratti tattaaffii gochuun irra jira, dirqama qabu. Kuni kan mootummaa irratti qofaa dhiisnuu miti, kan uummanni keenya gaaraa dafaa bakka jiru maraa walitti bahee nagaan nu bu'uu qabaa jedheetu falmachuun irra jira. Maaliifuu wanti kun bakka kanatti dhaabbatee waan hafunatti hin fakkaatu, babal'achuu danda'a. Rakkoon kana caalaa uummata keenya gaaga'uu danda'a. Uummanni keenya akka jiruttuu rakkoo haalan fokkataa keessa jira. Yeroo nagaa fi tasgabbiin jiraatee rakkina kalee keessa bahuudhaaf qopheessu malee yeroo amma rakkoo kana keessatti of danquumi. Biyya san hin guddisnaa badhaadhaaf akka badhaatu goonaa hoo jedhan badhaadhinni nagaa malee jiraachuu hin danda'u. Hundeen badhaadhinaa nageenya. Kana immoo mootummichi akka gaariitti beeka. Akkanatti fakkaatutti itti gaafatamaan guddaan mootummaarra jira. Kana hiikuudhaaf immoo fedhii qabaannan akka salphaatti hiikuu danda'a. Kanaaf akkanatti fakkaatutti dhiibbaan barbaachisu karaa hundumaa saba keenya mararra ta'uu qaba. Rakkoon kun kan eenyumtuu Oromoon garaadhaaf walitti bahee rakkoon kun rakkoo kornara tokko yookiin naannoo tokkooti jedhee dhiisuu doon ta'in walitti birmatee humna walii ta'ee mootummaa kanarratti dhiibbaa gochuu barbaachisaa. Filmaata jedhanii filmaata kan isaan of qopheessan kunis filmaata nagaa ta'uu kan danda'u hoo uummanni keenya nagaa godhee tasgabbaa'ee hiree dimokiraasii isaan baanan kana irratti qooda fudhachuu danda'a. Bakka nageenyi hin jirretti tumaa godhuu hin danda'amu. Kanuman jedhaa fakkaatutti murna tokko odoon wanti kun kan guutuu uummata biyya keenya saba keenya beektota warra amantee guutuu biyyaa kan qooda fudhachiisee dhiibbaa irratti mootummaan kun nagaa buusu gochuu irratti tattaaffiin godhamuu qabaan jedha. Wanti amma godhamu kunis hin gootan kunis hedduu bareedaadha. Biyya keessaas uummanni warri amanteetis bahanii iyyachuu qabu. Odoo tokko loogiin godhin rakkoon bakka tokkotti dhalate borus bakka biraatti dhalachuu danda'a. Nageenyi biyya san keessatti kan hawwamu taanan dhugaan dubbachuudhaaf loogii tokko malee nagaadhaa hundumtuu zabii dhaabbachuu yookiin gaard gochuu qaba. Nageenyi hunda keessa murteessaadha. Nageenya mana keessaa uummanni keenya hin qabaanne biitti suni nagaa qabaata jechuun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf wal qabatee uummanni irratti bobba'uun jedha. Tole galatooma. Luba Saamu'eel waldaa Ortodoksii DC jirurraati. Amma dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti ennaa laaltee iddoo garaagaraatti ennaa laaltee mootiin tokko kan inni biyya bulchuu danda'u yoo hafuura Waaqayyoo wajjin ol keessa jiraatedha yookaan achi amala biraadha kan inni qabaatu. Kun immoo saba jeeqa. Saba jeeqaa dhumni isaa kan badiinsa ta'u ofuma isaatiif illee gaarii hin ta'u. Kanaaf waldaan Ortodoksii isinis karaa warri biyya alaa jirtanis haa ta'u, Oromoo keessa jiran warri biyya keessa jiranis haa ta'u, dhimma kana maal gochuu akkamitti ilaaluu qaba jettee yaadda? Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Eebbifamtoonni jara nageenya buusanuu jarris ijoollee Waaqayyoo jedhamanii waamamuu jedha Wangeela Maatiyos boqonnaa 5:9 irratti. Egaa qophii kana qopheessitanii waan hundumti keenya bakka jirrutti uummata amantaan dursinu yaaddoo jaraa gidduu kana uummanni keessa ture maatii isaallee nagaan bulee nagaan oolee isaa dhaga'uu hin dandeenye maal ta'anii laata maatiin kiyyaa jedhanii jara rakkatan kanaaf qooda fudhatanii sagantaa kana qopheessitanii nuun immoo walitti qabdanii mee maal jedha Waaqayyo karaa kanaan jettanii kana sagantaa kana qopheessuu keessanii fi Waaqayyo isin eebbisu duraan dursee ittaansuudhaan amantaan maal jedha nageenya jarri buusan jedha eebbifamtoota dhumni jaraas ijoollee Waaqayyoo jedha Maatiyos. Akkuma silaa obboleessonni koo kun hundumti jaraa dhaqasanii
amma keessi keenya waan lama gidduudha kan dhaabbatu karaa tokkoon jijjiiramni dhufeera jennee Waaqayyo boo'icha uummata keenyaa dhageera jenneetu jijjiiramni dhufneera jennee gammannee abdii of keessatti turanna. Karaa biraatiin immoo wanti kun uummata keenya nu jalaa cabsaa, uummata keenya nu jalaa addaan baasaa, deebi'ee immoo biyyattii tokkoon qabdu kana uummata keenya kana karan taanetti immoo nu jalaa cabsee immoo deemaa isa jedhu immoo sodaa of keessaa qabna. Uummanni addunyaa yeroo ammaa muummee ministeera Peace Prize'dhaan yookaan immoo madaaliyaa nageenyaatiin addunyaa irratti maqaan isaanii waamamee jira. Kanaan booda mootummaa isaanii amma aangoo isaanii gallakkisanutti waa'ee waraanaa jecha isaanii keessaa bahuu hin qabu. Isaanillee kanatti of eeggachuu qabu. Maaliif addunyaa irratti nama nageenyaa jedhamanii jiru. Gatii kanaatiif naannoo isaan deeman, naannoo isaan bulchan yeroo hundumaa amma danda'ametti amma dhumaatti nageenyaan rakkoon tokko yoo jiraate illee amma danda'ametti obsaan amma danda'ametti yaada haala konfliktiin adda addaa ittiin hiikamu ilaalanii hiikuudhaaf Waaqayyo humna kennuuf hin jedha isaaniif iyyuu maaliif karaa tokkoon amma laallu uummanni mootummaa koo dhufee jedhee jira. Jijjiirama dhufee jedhee jira. Karaa biraatiin amma dubartoonni ulfoonillee gara hospitaalatti akka hin deemne, barattoonni barumsa isaaniillee akka nagaanaan galanii hin baane, karaa biraatiin akka yeroo muddee atattamaatti seerri namoonni galgala horii jaraallee galchachuu, tiksachuu, bana barumsaadhaa walitti dhufanii waliin qo'atanii galgala manatti galuullee haala hin dandeenyeen nageenyi baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Biyya keessatti nageenya. Kuni dhugumattuu karaa adda addaatiin jechuudha. Guyyaa tokkollee haa ta'u seenaa qabatee ta'a. Wanta hojjetamu kana seenaa qabatee ta'a. Seenaa kana immoo biyya kana fayyisuudhaaf akka duraanii akka bara duraanii uummata fixxee biyya hambisuu hin dandeessu. Mootummaan ala mootummaatti wal ba'u itti gaafatamummaas qaba. Hunda caalaa mootummaan itti gaafatamummaa qaba. Bilbilli ala cufamu, ibsaan ala badu, waan dhoksaadhaan waan hojjetu, hojii dukkanaa waan hojjetu qabaayii waan jedhu fida nama keessatti addunyaa keessatti jechuudha. Uummanni iyyachaa jira karaa kamiin iyyadha jedha. Kana jarri mootummaarra jiranu, jarri taayitaarra jiranu gadi ba'anii uummata kanatti ibsuu qabu waan irra deemaa jiranu. Maaliif alaangoo kanatti muummeen ministeeraa dhufanii jiran kanaan booda wanti dhoksaan jiru jedhanii nu gammachiisan. Hundumaa bilisatti haasofnaa wanti dhoksinee hojjennu hin jiru jedhaniiru. Ibsaan baduu hin qabu, intarneetiin baduu hin qabu, waan hundumtuu ifatti hojjetamuu qaba. Uummanni ifatti waan hojjetamu sana baree wal gaafatee waan deemaa jiru kun sirrii moo sirrii miti jedhee mootummaa laaluu qaba malee mootummaan hundumtuu harka isaa jira. Aangoonis harka jira. Daawit ala Waaqayyo isa dibee gara aangootti isa fiduuf jedhe Saa'ol teessoo sanarra ture. Garuu teessoo sanarratti Saa'ol Daawitiin balleessuuf illee gaafa duukaa kaatee deemu gaafa deemee jedhu Saa'oliin Waaqayyo lafanni rafee jirutti lafanni eegduu isaa sanaan rafee jirutti harka Daawit keessa gashee ni ture. Daawit garuu eegachi ka'ee booddee isa ajjeesuu yookaan harka isaa irratti darbuu mannaa jedheetu huccuu sana achi ga'uu isaatiif mallattoo akka ta'uuf huccuu isaa irraa kutee kan Saa'oli harkatti qabatee deemee eeganni gaafanni ka'ee jedhu ilaa guyyaa halkan kanatti Waaqayyo dabarsee natti dabarsee kennee ture. Angaruu kun olaa waa tokko sirratti hin geessisne mee huccuu kee ilaalii jedhee agarsiise. That is the point. Amma duba Samuel dhiifamaa isaa illee kenniisi kutee ani yeroo baay'ee kan rakkisu haasaa kana yeroo nama bareechisu waa'ee nagaa buusuu kana keessatti baay'ee konflikti kan godhu yeroo baay'ee ija amantiinis ilaaluu yaada yeroo baay'ee haasaa tammaa haasofte that's the point. Pointii guddaan jiru amma yeroo waa'ee nagaa Dr. Abiy biyya nagaadhaan addunyaa irratti beekameera akka kanatti beekamaadha yeroo jedhudha. Namni immoo yeroo hundumaa amma dheengaddallee isaanillee
afaan Amaarinyaatiin kan kaasanii muummichi ministeeraa namni bifa lama of keessaa qaba. Bifi tokko akka foon takollaa jechuun foon booyyee waan godhe ta'e hin beeku akkamittiin akka hiikamu fakkaatee kan adeemu namni jiraa jedhaniitu lafa kaa'u. Politikaalii illee si gochuun barbaadu garuu namni tokko yeroo hundumaa fooni nama nagaa ta'ee beekamuudhaaf biyya lafaa irratti waan barbaade gochuu hin danda'a. Dhoksuu waan baay'ee dhoksuu hin danda'a. Fuula Waaqayyoo garaa duraasuu hin danda'u. Namni fuula Waaqayyoo duratti nama nagaa ta'ee argamuudha moo biyya lafaa irratti nama nagaa ta'ee argamuutu irratti sirriidha karaa fuula Waaqayyoo duratti. Isa kana amma eenyutu kana si mirkaneessa inni jedhu gaaffii tokko. Nageenyi keessa jira. Nageenya kee kan beekummoo isa hafuuraan si wajjin jiru hafuura Waaqayyoo sanas si beeka. Raftee bultee kee nagaa bultee kee nageenyi duraan dursee si keessa jira. Nageenya ala qabaattu security iyyuu namni si hin barbaachisu. Si eegu si hin barbaachisu. Waaqayyo si eega si tiksa. Namni addunyaa kana ammoo haalli inni itti nama nageenyaatti siin jedhu immoo kiraateriyaa mataa isaa danda'ee qabaata. Kun egaa amma konfliktii lammanuu gidduu isa jiru. Al tokko ala namni si duukaa bu'ee namni kabaja si kennee jedhu Waaqayyo sirraa qolleeffatee boodatti akka hin deebine ilaaluu qabda jechuudha. Maaliif ala namni sitti dhufu nama sana gammachiisuuf waan ati hojjettu nama fuulduree kee jiru waan ati gammachiisuuf waan hojjettu yoo ta'e boodatti immoo ala deebitu. Nama biraa immoo yoo waan taate immoo waan garaa kee keessatti immoo waan hamaa qabaatte taate waan rakkisaa dhabu. Amma kan teenyee ilaallu an waan tokko waan lama of keessaa qaban jedha. Tokkoffaa ajajni isaanii keessa jira isa jedhu gaaffii natti ta'a. Karaa biraatiin immoo namoonni tokkummaa uummata Oromoo kana kan hin jaallanne karaa adda addaatiin kan jiranu kaleessa taayitaa sanarra kan turan jijjiirama dhufe kanatti muddeetti ta'ee kan itti dhufe namoonni kuni achuma keessa ta'anii immoo amma abbaa ajjeesetuun bariin waan tokko ala ta'u abaluutu akkana godhe jedhamu. Abaluutu akkana godhe meerre fidii eessatti argite ala jedhamu namni gaana kana gaafatu hin jiru argite maqaa ittiin qabatu jechuudha karaa baay'eeti. Amma kanarraa kan ka'e qeerroof qarree keenyallee addunyaa irratti haala shororkeessuutiin himachuudhaaf namoonni kaatanu hojii ofii jaraatiin of qopheessanii ofii jaraatiin waan barbaachisu hojjetanii booddee maqaa kan itti qabatanu isa kaanitti. Amma muummeen ministeeraa illee kanarratti sirriitti ilaaluu qabu. Taa'anii of ilaaluu qabu. Uummata kana keessaa ba'an. Ala rakkoon dhufu kunoo naannoo sabbataa naannoo buraayyuuti dargaggoon mootummaa kottu qabee jedhee dhufaa jedhanii himatanii jiru. Kun namoota baay'een gammachiisne ta'a. Itti fufuu garuu suma kana qabu. Uummata kana keessaa ba'an. Uummata kana gammachiisanii, uummata kana tokkummaa isaa cimsanii, misoomummaa isaa cimsanii, badhaadhina isaa cimsanii yoo jedhanii tokkummaa isaa yoo cimsanii jedhaniidha. Isa kaan walitti kan fidanu malee duraan dursee isa mana isaanii keessa jiru. Isa keessaa ba'an kana bittinneessanii isa kaan gammachiisuu hin danda'an. Kuni alagaan kan inni ittiin deemudha jechuudha. Gati kana kun gammachuun nageenyaa kun addunyaa irratti maqaan biyya keenyaa waamamtee Oromoo harkallee gartee kunoo nageenya buusee ala jennu deebi'ee immoo paarlamaa dhumtillee utuun beekin haala akka kanaatiin ala meeshaa waraanaa guutuu qabatanii uummata jiraatti dhufaasuuf ala deemannu kun gaaffii cimaa of keessaa qaba. Eenyutu ajaja kana kennaa jira? Eenyutu itti gaafatamaa dhuunfaadhaan? Bor kunis genocide isa jedhamu balbala cufanii isa ajjeesanuuf wanta ta'e sanaaf ala ibsaan kun ba'u, ala ibsaan ba'u, ala internetiin kun banamee jedhu achumaan cufamee nafu. Ala namoonni achi keessaa dhufanii himatanu waan himatan qabu. Kana biyya keessattis itti gaafatamummaa qaba, biyya addunyaa kanarrattis itti gaafatamummaa qaba. Eenyutu isa kana wal duukaa ilaalachuu barbaachisaa jechuudha. Baay'ee gaarii obboleessa kiyya galatoomii mee abbaa Faatii biratti hin deebi'aa. Isin caalaa muuxannoo qabdu abbaa Faatii. Qabsoo Oromoo keessatti yeroo dheeraa turtaniittu. Bu'aa bayii Oromoo keessa bahee argitaniittu. Dhiibbaa mootonni darbaa dhufaa Oromoo irratti geggeessanii haala qabsoo kanarraa kaasee argitaniitu dabartanii yeroo Dargiis yeroo Haayile Sillaasee argitaniitu deeman yaada. Uummata Oromoo meeqa sababa kanaan fixuudhaanii qabsoon kun teellaatti deebi'aa. Yookiin gaaffii Oromoo balleessina jechuudha waan baay'ee godhamaatee ture jechaadha. Wayyaaneenis waggaa 27 guutuu gochaa turte. Warruma amma mootummaarra jiranii biyya kana nutu geggeessa jedhanillee qabatanii isaaniin geggeessaa turan jechaadha. Qabsoo Oromoo garuu du'aaf ajjeechaan reebichi
yookiin immoo biyyaa baasuun, ukkaamsuun, lafa isaan butan dhabsiisuun teellaatti hin deebisne. Inumaayyuu ammeessaa deemeetu yeroo darbe kuna qarreen Oromoo kumaatamaan lakkaa'ama lubbuu isaa itti dhabanii warri kaan mana hidhaa dhaqanii inni kaan miila irraa cite. Amma Dookter Abiyyi Oromoo gara dhiyaa kana waccaaftuu lama qobaatti baasanii isolate gochuudhaan dukkana keessa kaa'anii intarneetii irraa kutanii ibsaa irraa kutanii akka obboleessi koo jedhee namni tokko yeroo ibsaa sirraa dhaamsu dukkana keessa wanta si godhu hin beeku akka wanta inni si godhu namni hin argineef kan inni kana godhu. Wanta achi keessatti gochuudhaaf badii miidhaa ajjeechaa miidhaa garaagarii gochuudhaaf jedhu akka namni hin argineef godha dukkana keessa yeroo nama kaa'u. Mana dukkanaa keessatti illee nama geessanii isaanumti yeroo keessaa turan mana dukkanaa keessatti waan namni isaan namarraa gahaa turanii akka namni hin argineef godhachaa. Haala kanaan Dookter Abiyyi ala akka nama tokkotti isa ta'u akka nama waaqayyo tokkotti an akka nama nu Dookter Abiyyi har'a xiyyaara qabatee utuu wallaggaan kee ijoollee kanaa jinna gaabuu dhufuu danda'a jechuun amana 100%. Fidee akka obboleessi obbo Raayyaan sila dubbatanii ijoollee kanaa wajjin utuu haasa'eetii fidee dubba garuu waggaa fi ji'a 8 keessatti Dookter Abiyyi ijoollee kanaa wajjin guyyaa tokko engage godhee hin beeku. Yeroo obbo Lammaan ture namoota erganii turan jechaadha. Haala kanaan namooti maatiin kee yaadu ibsaan yeroo uummatarraa bahu dhaamu telefoonii irraa rukutanii uummata kana yeroo addaan baasanii miidhani uummati nachitti hafenni silayyuu waan kana keessatti quba hin qabne wait a minute maaltu ta'aa jira nurratti jedheetu akka inni isa sanatti dabalamuu godha malee akka nagaa buusu hin godhu wantichi. Inumaayyuu amma eessaa dhufee as bal'ataa dhufuu mala. Kana ilaaltanii yeroo kana ilaaltanii dhuguma adeemsi Dookter Abiyyi amma ittiin adeemu kun koozii ijoollee kana yaada ijoolleen kun fudhatanii ka'anii heellatti deebisa jettanii yaaddu haadhuma isaa ammeessaa deemu uummata naannoo sana akka inni isaan duukaa dhaabatan iyyuu godha malee yaadan karaa wattaritti ilaaltume. Gaarii Bosolomoon Galatoon yaadee gaaffii bareedduudha. Mee duraan dursee Dookter Abiyyiin gaafa gara aangoo dhufuu dura gaafa gartee gara itti aanummaa mootummaa naannoo Oromiyaa dhufu akkuma irra jirru kana jirra akka nama jala deemaa ture. Dookter Abiyyiin gaafa garas dhufuu itti aanaa lammaa ta'ee yeroo dhufu haalli inni itti sosso'aa ture yeroo san keessa rakkina hamaa naannoo Harargee keessa ture uummanni keenya maliyeenaan buqqa'ee cinqii adda addaa ture. Wayyaan illee ajjeesuudhaaf isa dhabdee diraayivara isaatillee ajjeeftee naannoo Baabbileetitti. Yeroo sana keessatti Dookter Abiyyiin haalli nuti harkaa turree uummata buqqa'eessan dhaqee gulaaluu maal jedhuu imimmaan illee yeroo inni buusu garraa jaalala inni gaafas garsiisaa ture deebi'ee gara muummee ministeeraa dhufullee haalli nuti argaa turre haala qoma nu banachiisee qalbiin nu banamtee Oromoon gammadee walit jigee yoomuma bilisummaa labsee walit jigee boo'ee inni eeguu turre Oromoon gammachuu keessa. Jaalalli inni labsaa ture jaalalaan waa moohuu Dooktora Jaalalaa baafneef. Dookter Abiyyi irraa dhiifnee Dooktora Jaalalaa jennee. Dhugumatti gaafa inni milisootaa dhufullee warra simatarraa tokko turre koree simachiiftuu keessallee ture. Akka malee waan nutti tolee waan gartee akka ajaa'ibaatitti nama ajaa'ibaa gaafa Afrikaa keessaa nama jijjiirama fidee jaalalaan uummata isaa injifachuu jiru hajuu amannee jechuudha. Ammoo deemee gaafa dubbiin tiim lammaan san raawwatamee tiim lammaan sun diigame booda haalli ni jijjiirame dhugaa dubbanne. Tiim lammaan diigamuu irratti amalli Abiyyi jijjiirame haasaawati isaatii jijjiirame lammaan gaafa adda bahan booda. Duuba arra deemee manguddoollee ergan akkaataa itti manguddoon deemtee itti waagalchuu deemte sanillee quubsaan turree ijoolleen galtellee rakkoo hamaa keessa turtee numa dhageenya sooshaal miidiyaa kana gubbaa miidiyaa adda addaa irraa dhageenya waan isaan mudataa turan deebi'ee warri duubaa hafe kunillee hin gallu jedhee kaafan ta'ee jechuudha. Kun ifaadha waan diriirra jiru waan Oromoon hundi xiqqaa guddaan beeku. Waan jaarak nu dura galee san mudate tarraamtuun nu mudata kajuu ijoolleen san labsitee haftee. Dhugumatti Dookter Abiyyiin jaalala isaa ganama duraan nu garsiise saniin odoonii fi biyya tana ho'oofu tahe. Haga inni jaalala garsiisetti jaalala uummanni Oromootii fi sabaa sablammoonni biyya sanii Oromoorra laallatee
jaalala abiyyi garsiisan aalamni kun ragaa ba'aa jechuudha. Simannaan Minisoota taate, simannaan Jarmanii taate, simannaan Imaaraatii taate, wanni tahamaa ture san jaalala inni ummata isaatiif garsiisee ummanni isaallee ka'ee isa jaalate sabni biraallee isa jaalate. Dhugaa dubbachuu. Ati akka Salamoonitti yoo sabni keessa hin jaalanne, faamiliin yoo hin jaalanne, namni si jaalatu, ollaan keessa hin jaalatu. Gaafa nuti Oromoon akka Oromootitti jaalala abiyyi if keessaa dhiqaa dhufne sabni biraallee if keessaa dhiqaa dhufne. Namni ifii tahee Dr. Abiyyi dura Dr. Abiyyi taheeti Oromoo tahee eega Oromoo tahee Itoophiyaa tahee Itoophiyaa san bulcha malee ani Itoophiyaa miti sabboonummaa kiyyachi darbeeti nama kiyya gatee ani Itoophiyaa na jaalata Itoophiyaa san bulcha yoo jeeni dogongoreen jaa. Dr. Abiyyi yoo nu dhagee dhugumatti. Jaalala kalee lafaa ka'eenii injifatee jaalala hawaasa bal'aa maliyana dhibbaa olin lakkaa'amu kana qoma isaa banee warra isa jibbullee akka isa jaalatu godhee sossoohinsa godhessan deebisee arra Oromiyaa keessatti rakkinni uumamu kun waan san hunda walitti qabee deebisee gaarbeeja darbee jechuudha. Jaalala inni gaafas banee ture sun boollitti jaalalaa ta'e inni banee san arra cufamaa jirti. Dhugaa yoo dubbanne. Jaalala isaa qabnu arra immoo gaddanu dhagayamu kan oggu haati duraan dursee naannoo Amaaraa keessatti ijoolleen tamaarii du'uun hedduu nu gaddisiifte. Haati haadhuma akkasaati ta'e inni hogguu walgahii irra jiru waltajjii irra bahee dubbatu haadha isaa waan gaariin dubbatu. Haati ilma du'uutunis gootu haadhuma akkasaati. Haati haadhuma. Garaa waa dhalee gosa qabu gosa addummaan qabu haati dhulti hundi akkuma haati isaa isa jaalattutti haati daa'ima dhumaa jirtuutunis isa daa'ima san jaalatti jechuudha. Kana gubbaan dabree deemee sadarkaadha naannoo Oromiyaatitti yuunivarsiitiileen cufamuu dhufe. Ijoolleen haadha abbaa mana galaa dhuftu jira jechuudha. Galtee jirtu. Diree dhaawatti mana yuunivarsiitiin cufamee jira. Ijoolleen akka jirtu galte. Irra guddaan kun hundi katahamuuf sababii ijoollee Oromooti irratti. Roorroon irra deemaa san gubbaan barnoota irraa is ari'aa jiranii. Kun hundi gooni qabdee laalte dura hogguu waan takka gootu, waan takka kaatee itti bobbaatu ifirra deebitee akka faamilii teetiin ilaaluu qabda. Akkuma ilmaan kee ilaaltutti ilmaan namaatillee ilaaluu qabda. Akkuma if ilaaltutti lubbuu namaatillee ilaaluu qabda. Gaafa akkas taatee jaalala akkasii mul'ifte biyya bulchuu ni dandeessa. Namni si jaalatee siif bula. Jaalalaan biyya bulchan malee hammeenyaan irreen biyya bulchuun zamanni irreen biyya bulchan dabree jira. Guutumatti wanni inni jechuu barbaadu asitti walitti qabee hundasii walitti qabee yeroon irreen afaan qawweetiin biyya bulchan akkuma Dr. Abiyyi tana dura haasa'ee ture. Faashinni qawween sossoohan dabree jira faashina dullacha kan dubbachaa gurra namayyuu hunda jira. Arra duuba faashinni dullachi sun deebi'ee lixa Wallaggaatii fi Gujii fi Boorana irratti katahaa jiru kun guyyaa aduun jirtu uummatatti dukkanaa'ee jira arra. Yoo dhugaa dubbanne. Amma haasaa keessatti waan yaaddisi faashinni qawweedhaan deemuu hafeera ni jedhu suni nama biraadhaaf hafe malee Dr. Abiyyiif waan hafe natti hin fakkaatu. Dr. Abiyyi qabachuun sirriidha. Kan namni biraan garuu qabachuun dogoggora faashinii dulloomaadha. Ani innaan qabadhe garuu muummicha ministeeraa ta'e innaan si jeese homaa miti atennaa duuteyyuu rakkinaan qabu waan jiru fakkaata miti. Dhugaadha. Jechi sunii fi arra haalli deemaa jiru kun wal faallisaa. Halee gaafa inni akkas jiru akka malee qoma banannee duuti Oromoo irraa hafte faashinni qawwee dabree jira faashina jaalalaa kan sabni wal jaalatee waliin bulu dhufee hajuu namuu abdatee jechuudha. Duuba gaarra san hundi haftee Wallagga keessatti guyyaan nama dukkanaa'ee jira. Namni nyaateen bulu, ciiseen bulu, ilmaan daa'imni si keessa jiran akka dhageenyutti namni manaa baqatee jira. Amataa fi waan irra deeme qotateen bulle uummanni kun. Buna gurgurata, buna maal gurguratan, bunni yoo dalagan bunni dhala, yoo dalagin maal midhaan dhala. Kun hundinuu wal qabatee amma torbaan amma gaafa Jum'aa dabreetiif Jum'aa akka arraa torbaan tokko haalli dhiyaa keessatti dalagamaa jiru kun haala hedduu nama gaddisiisu, haala odoo karaa nagayaatiin fixuu danda'u, waraana bobbaase kana san gubbaan waraanni garas bobbaasan kan dhageenyu waraana halee leenjisan, hajii al tokkoo fi lamaaf leenjisanii irra guddaan ijoollee Oromoo ta'uu dhageenya. Arra Oromoo fi Oromoo ibiddaan wal harka kaayanii wal afaan kaayuun kun yoonii fi isarraa tolte. Tokko abiyyoonni beekuu qabu mootummoonni Habashaa keessa dura dabre biyya san bulchee dabre hundi seenaa hamtuun gaggeeffame.
gaggeessaa hamtu gaggeeffaman gabaabumatti Mallas Zeenaawii kakijibaan bobbooyanii gaggeessan malee isaa hunu eegas booda inni afaan isaatiin Dr. Abiy amata 27 mootummaan kun takkaa gaariin dalagne badii dalagee je afaan isaatiin kaje arrammoo ifumaa akkas jeesan arra deebi'ee isaanii ichitti sadarkaa xayyaara kaasanii dhawan dhageenya hin dhageenye mootummoota isa dura dabretti Oromoo irratti xayyaara kaasanii rasaasa irratti darbatan garuu inni immoo yoo haan kana godhee jiraatu taate wanni kun ooleen bulu isaaf qaanyiidha gaaf tokko ummanni kun dhumu numa jiraata zalaalama Oromoo numa jiraata hanga fadhina irratti duulanillee ammoo namni duniyaa tana dhiisee deemu taa'u isuma aangoo irra jiru kana aangoo tana guyyaa tokko ormaa deemu ta'a irra gaarii yoo maqaa gaariin irraa deemu awwaniin dheegaa ture Dr. Abiy biyya san nagee buusee haala jiru kana hunda haala mijjeessee gaafa Noobel biraas fudhate san moor nagee fidee moor ammallee elekshiina kanarratti elekshiina nagaa takka Afrikaa keessatti ta'in gaggeesseeti badhaasa biraa addunyaa irraa fudhata kajuun eegaa ture arrammoo duumeysa hamaa duumeysa rooban ta'in duumeysa balaa biyya sanirra akka gaaddiseessee jiru godhaa jiraa jechuudha Dr. Abiy na oguu jennu namni biraallee yoo godhe nunni arra qubatti ilaallu Dr. Abiy Dr. Abiy nagaa buusuu danda'a akkuma atu jette arra yoo ka'ee Dr. Abiy naannoo ijoolleen sun jirtu dhaqee ana Abiy dhufee as jira jedhee bilbilee natti hoottaa yoo jedheen dhugumatti ni amanna akka ijoolleen sana wal qabattee harka qabattee itti dhuftu odoo kana godhuu danda'u ammoo rasaa isaaniin waan kana xumuratti godhe jechuun dhiqo isarraan bareeddu jechoota jechuu turee fi jaalala ummataaf qabaachuu ture san ibduuba deebi'ee ilaalee waan kana hatattamatti karaa dhaabbatuun dhaamsa dhaama. Baay'ee galatooma. Baafaatii baay'ee galatooma. Mee luba kamiisa gara keetti dhufaa sa'aatiin isii kan jala sokkeera nama furu yeroo ta'an yeroo baay'ee yeroo nama hin ga'u. Mee karaa wal tokkummaa waldoota Oromoo waa lama si gaafadha jechumaanii yoo yeroo qabaanne tarii yeroo dhabne itti deebi'uu dadhabne dheedine. Tokko karaa tokkummaa waldoota Oromoo addunyaatiin tokkummaan waldoota Oromoo maal gochaa jirti waa'ee kana irratti gargaarsa kana gochuu irratti yookiin wanti qindaa'aa jiru jira yookiin akkaataa itti uummata naannoo amantaa waldaa kiristaanotaa kana irratti haasa'amee wanti ta'aa jiru jiraadha. Lammata wanta baay'ee yeroo baay'ee na rakkisu tokkotu jira. Dhiyoo kana gara Gujii deemanii Dr. Abiy Boorana keessatti wanta isaan keessaa tokko waa'ee Waaqayyo mootummaa kana Waaqayyotu nuuf fidee Oromoo Waaqayyo argeera kana booddee wanti tokko hin jiru. Mootummaan kun mootummaa Waaqayyo irraa dhufee godhanii yeroo isaan pirezidantii godhan argita. Mootummaa kana mootummaa Waaqayyo irraa fide jechuun anaanis Waaqayyoon na ergee jechuudha hiika biraan qabu. Mee waa'ee Dr. Abiy haasa'e jechuu kootuun barbaadde tun taa'ine amalli nami Waaqayyo mootummaan nama Waaqayyo ergee amalli inni qabu maali? Maal fakkaata? Mootummaan Waaqayyo karaa Waaqayyo irraa jallatee adeemu immoo maal fakkaataa ture? Mee sagalee Waaqayyo keetti Baabilii Old Testament keetti iddoo baay'ee irratti waan waa'ee moototaa ilaalchisee keessaa Saa'ol irraa kaasee Poolisikos irraa kaaseera. Daawit Fa'ii irraa kaasee warra kaan irraa kaaseesi wanti garaagarii ta'aa tureera. Mee amaloonni achi keessa turan sun dhuguma amalli nama Waaqayyo maal fakkaata ga'e? Baay'ee galatoomi gaaffii amma naa danda'ametti gaggabaabsee sii deebisuun yaala. Ani akka ilaalcha koottis dubbiin Waaqayyoos kan inni jedhu mootii kan kaa'us kan shaarus Waaqayyoodha. Mootii kan kaa'us kan shaarus kan kaasus Waaqayyoodha. Mootummaan tokko gaafa gara iddoo abootti dhufu Waaqayyotu na kaa'e jedhee yaada ta'e waan Waaqayyo godhu ittiin jiru godha. Saba tiksu sanaa utuu gargar hin baasin walqixxummaadhaan ta'e. Utuu garaagara hin baasin maaltu barbaachisa saba kanaaf kan jedhu yaaduu danda'u qaba. Yeroo bulchu kana hamaanis keessa jira, gaariinis keessa jira. Nama isa dhaga'u duwwaa miti kanatti keessa jiru. Kaan immoo yaada gara biraa qabu jiraachuu danda'a. Isa yaada gara biraa qabu akka gufuutti of jalaa buqqisaa deemuun umurii mootummaa sanaa gabaabsa. Yaada namaa dhaggeeffachuu danda'uun baay'ee gaariidha. Isaan iyyuu dubbachaa turan. Baay'ee kan na dhibu'anii nagaa labsu jaalala dubbatu akkuma abboonni keenya amma jedhanii garuu jaalala hin jiraatan nagaa hin jiraatan. TV irratti nagaa dubbatu
karaa gara biraa nama du'eeru eenyu kajjeese beennu achuma jiru beennu garuu biyya bulchaa jira. Kun gaaffii guddaadha baay'ee gaaffii guddaadha. Eenyu kan beekuun irra jiru? Eenyutu beekuun irra jira biyya sana bulchaa jiran? Waaqayyotu nu kaase jedhu innaa ta'e akkuma dubbatamu haadha koo natti dubbate innaa ta'e maaliif gad ta'anii karaa nagaarra akka nama waaqayyootti dubbii kana yaaduun irra hin jiraanne akka nama biyya tokko bulchaa jiruutti yaaduun irra hin jiraanne. Baay'ee kan na dhibu tokko yeroo dura waggaa 27 jedhame sana TPLF illee akka sabaatti ilaalatu saba Oromoo akka sabaatti kan inni ilaalu. Amma garuu akka sabaatti tuun ta'ini isolate godhee gam tokko rukutaa gam tokko immoo ofitti qaba Oromoo Rumayyuu gam tokko rukutameetu amma Wallaggaaf Gujii erga Dr. Abiy faa mootummaatti dhufaniiti gedderamti kun eddanni ta'e command postiidhaan jiraata. Command postiidhaan jiraata. Akka namni waliif hin awwaanne illee godhame. Mirgan qabu waggaa tokko oli amma ammaatti sabni sun akka ofiisaatii akka barbaadetti jiraachuu hin dandeenye. Karaa lamaanuu Booranarras Gujiirras kan jiru Wallagga koornerii arfanurra iyyuu kan jiru. Kanaaf mootummaan gaafa tokko waaqayyotu na kaa'e jedhee gaafa yaadu waaqayyo akka inni kaasus beekuun baay'ee gaariidha sira dubbadeen ture. Gaafa waaqayyoon na kaa'e jedhu akka mootii biyya bulchuu tokkootti nama hundumaa walqixa bulchuu danda'uun baay'ee gaarii. Yoo ta'uudhaa baate immoo waaqayyoo lola gara biraayyuu hin barbaachisu dhiigni namaan dhangala'e fatteen iyyuu mootii militarii qabu security'n isaa lafa guutee jiru gattaa'u dhoowwiteetti faariyooniin. Kanaaf of ilaaluun baay'ee gaariidha. Bormaaltu ta'a eessan jiraadhaa namni bara baraanii achirra hin jiraatu wanta ta'eef mootiin tokko gara biraa immoo kan inni beekuu qabu jedhee yaadu barri mootummaa isaatii muramaa akka inni ta'e bara baraan akka hin jiraanne guyyaa mootummaarra gadi bu'ee saba gidduu jiraatutti maal akka kaa'u beekuun baay'ee gaariidha. Akka jedhu namoonni sheelfii keessa seenaa lamatu jira. Seenaa lama jira. Tokko namoonni seenaa gaarii hojjetanii darban bara baraan dhaloonni isaan faarfataa sheelfii keessaa fuudhee waa'ee isaanii gaarii dubbisaa. Inni gara biraan immoo namoota nama ajjeesan saba kan balleessaa turanitu sheelfii keessaa fuudhee dubbisaa. Dr. Abiy fa'aa kana ta'ani. Ne amma be waa'ee Saamu'eel irratti naa kaaste waa'ee Saa'ol irratti naa kaaste Saa'oliin yeroo waaqayyo tuffatu argita. Me yeroo akkamiiti waaqayyo mootii sila kaase kan mootii kaa'us waaqa kan mootii kaasus isa. Yeroo akkamiiti waaqayyo deebisee kan inni mootii tokko isuma ofiisaatiif kaa'ee deebisee kan inni tuffatu. Yeroo inni saba sana wal qixxeetti bulchuu dhiisu. Yeroo inni saba garaa gara baasu. Yeroo inni lafa argeetti nama ajjeesu. Mirga dhala namaa wal qixxeetti gaafa inni eeguu dhiisu. Waaqayyo mirga dhala namaatiif akkuma sila dubbadhee nama miti bineensaaf iyyuu hin falma. Waaqayyotu uume wanta ta'eef. Waaqayyo biyya lafaa kana guutummaa yuunivarsii kana waaqayyo hin bulcha. Fedha waaqayyo ala darbee jireenya sabaa gaafa inni miidhu waaqayyo itti dhaqa. Saamu'eeliin akkuma jette waaqayyotu moosise. Gaafa inni akka barbaadetti jiraachuutti ka'e saba bulchuutti ka'u garuu hin tuffate waaqayyo mootummaa irratti. Saa'oliin mootummaa irra jiru tuffate. Saa'oliin jechuudha. Saa'oliin I'm sorry Saa'oliin. Kanaaf waaqayyo hin kaa'as hin tuffatas yeroo inni seeraan bulchuu didu akka kana godhe. Kan nama dhibu iddoo sanatti Saa'oli gaafa Daawiti lolarraa deebi'u dubartoonni Yerusaalem keessa jiraatanii faarfannaa faarfatanii Saa'oli kuma ajjeesee Daawit kumaatama ajjeese innaan aariidhaan hafuurri hamaan itti galeedha. Aariidhaan hafuurri hamaan itti galeedha. Hinaaffaatu itti galeedha. Gaafa ilaalu biyya sana keessa waan akkasii waan jiru natti fakkaata. Kanaaf gadi taa'anii deebi'anii yaaduun baay'ee gaarii natti fakkaata. Sabicha bulchaa jiraniif yaaduun baay'ee gaariidha. Haadha hiyyeessaa saba rakkataa jiru
yaaduun baay'ee gaariidha. Mootummaa warra mormitootaa wajjinis ta'anii haasa'u akka amma isaan jedhan utuu dhuguma murteessan ta'ee akka mootiitti ta'anii haasa'anii wanti itti ulfaatu hin jiru nagaa buusuudhaaf. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf wanti itti ulfaatu hin jiru. Waggaa hedduu kan ta'an mootummaa Eertiraa dhaqanii araarsanii. Waraanni iddoo sana jiru riphee lolaan sun itti ulfaatu araarsuudhaaf. Seeraan, hamileedhaan, mooraalii jara sanaa eeganii araarsuu yoo ta'e namni didu hin jiru. Waan inni du'ee yaaduun. Kanaaf ta'aniitti yaaduun baay'ee gaariidha. Yaada gaaffii keessa lammaffaatii fi yoo isin yookaas waldaan tokkummaa Oromoo maal gochaa jira isa jettee fi waldaan tokkummaa Oromoo durumaa kaasee hamma danda'ametti waldoonni biyya kana keessa jiranii waan dandeenyu saba keenya bira dhaabbannaa yeroo Hararii irratti buqqa'e asabni buqqa'ee hamma dandeenyu waldoonni fuula Waaqayyoo duratti Waaqayyoon kadhachaa turre gargaarsa ergineerra yeroo karaa Beneeshaangul irraa buqqa'ames akkuma kana waldoonni kun yeroo yerootti labsineetu Waaqayyoon hin kadhannaa gargaarsa barbaachisaa ta'es immoo duukaa buufnee ergina duukaa buunee jechaadha. Karaa hundumaarra. Kana duwwaa utuu hin ta'in advokeesii tiimii qabnaa waa'ee saba keenyaa dubbachuudhaaf yeroo yerootti rakkoo sabni keenya keessa jiru walitti dhufnee walii wajjin mari'achuu walii wajjin dubbachuudhaan ammas isuma kana gochaa jirraa jechaadha. Yeroo yerootti xalayaa hin barreessinaa mootummaa Itoophiyaatiifis mootummaa biyya kana keessa jiraataniifis State Departmentiitti barreessinee dhannee haala sabni keenya keessa jiru rakkoo sabni keenya keessa jiru gaariinis gaafa ta'u gaarii hamaan gaafa ta'us akkuma kana dubbanna. Sababiin isaa mootummaan gaafa taa'u gaariidha. Waaqayyotu kaa'e inni amanna wanta ta'eef gaafa ni kaa'amu gaarummaa isaa dubbanna. Yoo inni jallate karaarra jallate garuu wanta inni godhe wajjiniin waan qabatamaadha wajjin dubbatti. Waldaan kiristiyaanaa dhala namaa utuu gargar hin baasin mirga dhala namaa hundumaa walqixatti adii gurraacha guraagee amaara oromoo utuu hin jedhin walqixatti waldaan kiristiyaanaa ilaalte mirga dhala namaatiin dubbatti. Eenyu tokkoyyuu akka inni miidhamu hin barbaadu. Eenyu tokkoyyuu akka inni miidhamu hin barbaadu. Garuu gara saba keenyaatti gaafa deebinu immoo baay'ee nutti dhaga'ama. Phaawulos du'a saba koo yoon du'e naaf wayya ture. Baay'ee nutti dhaga'ama. Ijoolleen amma keessumaati baay'ee kan nama gaddisiisu Waaqayyoon kadhachaa jirra. Alataan ijoolleen waggaa 16 waggaa 18 mana barumsaa keessatti garmalee gaafa isaan du'anii reeffi isaanii biyyatti galu abdiin saba sanaa booddee maaltu ta'a isa jedhu yaada. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa kanaaf yeroo hundumaa fuula Waaqayyoo duratti kufnee Waaqayyoon barbaaddannaa kominikeeshinii gaarii qabnaa siin jechuu barbaada. Galatoom. Baay'ee galatamee boraayyaa bira naqaa boraayyaa amma rakkina amma waa'ee rakkina kana wajjin ol qabatee kan isaan rakkina himatan tokko humna waraanaa achi jira isaan nagaa eeguudhaan yookiin olaantummaa seeraa eennaa jedhameetu yaadama bara tokkooni. Olaantummaa seeraa eeguun gaariidha. Garuu ofiif olaantummaa seeraa cabsaa olaantummaa seeraa eeguun hin danda'amu. Maaliif ofii yoo eeddeti namni biraa akka eegu goota. Dhiyoo Oromiyaa innaa fudhattee amma gaasaatiin jaalala tokko erga gabaabsinii nuu dubbannaa boleessi koo Saamu'eelis nu eegaa. Namni qotee bulaan gadi ba'ee maasii keessatti gadi ba'ee haammachuullee aramaa haramuullee sodaateera. Maaliif yennaa aramaa keessatti gadi ba'anii haamanii warra shiftaatu addana keessa jiradhanii waan doorsisan yookiin ari'an yookiin bakkee batti dhukaasitti dhuka'u sodaatanii namni gadi ba'ee waa hojjetullee yaadda'e. Kun beela guddaa fidaa hidheetu yaadamaa jira jechuudha. Amma tokko wanti rakkoo ta'e tokko namoonni tokko akkas jedhu. Ijoolleen warri waraana keessa jiran kuni utuu isaan galanii kun hunduun jiru kan jedhanii haasa'an jiru jechuudha. Utuu isaan galanii ma rakkinni jiru. Rakkinni garuu kan inni jiru ijoolleen kun akkamitti galuudha. Rakkinni kan inni jiru. Mootummaan kun ijoollee kana wajjin haasa'aa hin jiru. Nagaa buusuudhaaf fedhii qabaataan jiranii aangoorra turuudhaaf waan jedhan fakkaata yeroo ta'an ilaalanii gaafa isaa jedhan illee beeku yeroo bakkeetiin ilaaltu fagooti. Otuu ijoollee kanaaf akkaataa ijoolleen kun itti galan jireenyi isaanii nageenyi isaanii otoo galan namni kan inni qawwee baatee achitti deemu
utuu ilaaluu duwwatti hin deemu namni ofiisaa defendi gochuun dirqama. It's a matter of survival isaaniif jecha jireenya isaanii keessatti. Kan ammoo silaati haala kan akka wasiin sila dubbachaa turtanii mootummaa rakka wayyeessuun irra ture. Haala mijeessuun irra ture. Warra asiin dura galan kana dhaqanii maneedhaa fudanii kaampii kaanii tikeetii summii nyaachisuuni rakkoo garaagarii gara bishooftuutti illee kan du'ellee jira. Warra ilan immoo akka isin agartan koloneel Gammachuu agartee mana keessa turanii akka isaan ta'anii dhufan agartaniitti waan hundumtuu kun jira. Mootummaan haala kana mijeessuu ijoolleen kun galuu yoom didan isaan ijjin nagaa buusuudhaaf gaaffii isaanii deebisuun ulfaataa ta'eet immoo fedha dhuunfaatu jira isaaniin dawoo godhatanii benefiitii mataa isaanii waan deeman sitti fakkaatame. Maal gochuu qaba? Uummati keenya keessaayyuu meeqa mootummaa waliis uummati keenya maal gochuu qaba? Ba'aa, dhiyaa, giddugaleessaa, kaabaaf kibbaa, qeerroon, qarreen hundumtuu maal gochuu qaba? Dhaaboleen siyaasaa warri kaanamu. Nama fakkeenyaaf dhaaboleen siyaasaa amma dheengadda rakkoo achitti ta'u kana keessatti adda bilisummaa Oromoo qofaadha kan ibsa baase. Warri kaan gadi ba'anii hin dubbanne. Akkamitti ilaaltame? Rakkoon hundee bakka jira. Qaba kan warra biraa odoon kaasiniin dura kan mootummaa tan kaasuu barbaada. Mootummaa keessaa immoo xiyyeeffannaadhaan Prime Minister maaliifuu itti gaafatama olaanaa kan qabu waan hundarratti murteessan isa. Nama biraatti dhaqee hojjete jechuu hin dandeenyu yoo ta'es ajaja isaatiin ta'a jechaadha. Kanaaf itti gaafatama olaanaa waan qabuuf akka itti gaafatamaa isaa kana itti bahuu danda'u nagaa buusuu hoo barbaade. Prime Ministerii nagaa, Prime Ministerii jaalalaa hoo ta'e rakkoon har'a humna naannoo Oromiyaa keessa sosochoo'uu fi mootummaa wajjin jiru hiikkachuu hin danda'a kan jedhuun qaba. Prime Minister Abiy rakkoo Eertiraatii kee jenne rakkoo cimtuu biyya san bara dheeraadhaa danqe rakkoo Suudaanii naannawa sanitti tasgabbii guddaa uume waa'ee dippiloomaasii namni san gadi fageenyaan dandeettii san qabu mana isaa duuba jiru hoddoo isaa duuba jiru akkamitti hiikuu dadhaba maaltu duuba jira egaa waan baay'ee senaariyoo adda addaa duroo gochuu dandeenya san keessan seenu garuu laphee irraa dhugaatti qulqullummaadhaan rakkoo uummata keenyaa hiikuu barbaannan single handedly inni mataan isaa qofaan gochuu hin danda'a kan jedhuttan amanaan maaliifuu nama waa'ee nagaa waa'ee jaalalaa himu waan ta'eef kaleellee hoo balleessa har'a inumaa daran lafti baduurra uummanni keenya baduurra rakkoo kanaa lakki anumatu furaa jedhee kallattiidhaan itti seenuu danda'a. Akkamitti immoo jara fakkii tokkoon isinii kenna dur bara Haayile Sillaasee jedhan shiftaa tokkorree galchuun laayee miti. Skillful ta'ee Haayile Sillaaseen galchaa ture jedhan. Kuni warra murnaa gaaffii siyaasaa kaasee soso'u kana akkanatti akka laafatitti hin jiranii shiftaadhaa badanii jedhanii san gochuurra rakkoo siyaasaa karaa siyaasatiin hiikutu furmaata hundeeti. Kan karaa mootummaan gurguddaan amma biyya keenyatti biyya Westii kanatti beeknu kun yeroo baay'ee dhamaanii rakkatanii karaa waraanatiin maa irratti nagaadhaan rakkoo isaanii hiiku. Kun itti mul'achuu qaba. Odoo haalli inum caala dhaa'uu harka keessaan bahin ammatti silaa isatu anatti itti gaafatamaa fudhatee waan kana hiikee irratti piroojeektii baafatee bobba'ee hiikuu danda'a. Barbaachisaa taanaan warra biyya keessaallee hoo ta'uu baate sardi paartii mootummoota ollaa Ugaandaan jira, Keeniyaan jira. Bakki itti isaanii wajjin firummaa gaarii qaba. Jara kanaa wajjin taa'ee tanan hiikkadhaa jechuu danda'a. Kuni maal fidaa? Nageenya biyya saniitiif bu'aan inni qabu hagana kan jedhamu miti. Biyya inni bulchuu barbaadu sanii. Tasgabbiin inni impaaktiin inni waan inni godhu kuni qabaatu haalaan guddaa kana beekuu qaba. Amshuur hin beekas ajandaan biraa hin jiraanne qaba. Isa immoo baay'ee rakkisaadha. Senaariyoo adda addaa yookiin immoo speekuleetii gochuudhaafi
garuu single handedly hiikuu danda'a dandeettii isaa itti qabaa fedhiin jiraannaan fedhiin siyaasaa jiraannaan kan jedhuun qaba. Tokko kan lammataa immoo kan warra opposition party yookiin immoo mormitootadha. Mormitoonni kun warra boru mootummaa fudhanneetii biyya san bulchineedhaan. Biyya daaraa ta'uu deemu biyya nagaa dhabuuf deemu kan akkamitti bulchu. Har'a isaan haala kana furuurratti gurmaanii gurmuu tokko ta'anii mootummaa wajjin hojjetanii rakkoo kana hiikutu isaanirra jira. Tokko rakkoon akkanatti fakkaatu bakka warra mormitoota jira. Isaan sila gurmaanii humna tokko ta'anii humna ititanii Oromoo fuuldurattis tokkummaa isaanii cimsanii rakkoo Oromoo hiikuudhaaf bobbaa godhanii akka murna tokkootitti sila kun hundumtuun dhalatuu ture. Bakki tokko rakkoon jirus san isaan irrattis uummanni keenya dhiibbaa godhuu qaba. Isaanis mootummaa qabatanii biyya bulchuu miti. Biyya bulchuu jechuun akka mormituutittis karaan itti shaadoo gavarmanti taatee bulchitiin jedhu biyya kanatti hin beekan. So isarrattis isaan irrattis uummanni dhiibbaa gochuu qaba. Uummanni biyya keessaa warri beektonni keenya hayyoonni kan jedhaman ani kan warra Oromootan jedha. Warri civil society ta'an warri beektonni biyya seen keessatti warri amantee dhugaa dubbachuudhaaf rakkoon xinnaa kanatu boru guddaa ta'a. Har'a dhaamsuu wayya ibidda boru balaanuu qabaturra har'a dhaamsuu irra gaariidha boru boorra. Kanaaf lakki kun nullaalu jedhanii taa'urra I think mootummaa kanaafis gargaarsa guddaa godhu silaa itti birmatanii lakki rakkoo kana haa dhaamsannuu badii hamaarra haa oollu hoo jedhaniin wayya akkasitti gorsa wayya kan jedhuun qaba. Egaa kanuman jedha gabaabadumatti yeroos baay'een qabdu. Baay'ee galatoomi obbo Raayyaa mee pooliisa koo Saamu'eeliif kennaanis gabaabsee akkasuma jedhu baay'ee ittiin baay'isu luba Saamu'eel. Amma akka illee quunnamtii baay'inaan bal'inaan qabdu hin beeku waldoota Ortodoksii biyya keessa jiranii wajjin biyya alaa keessa jiran keessumayyuu warra Oromoo wajjin jechuudha. Warra kophaatti ba'ee Oromoo Ortodoksii Oromoo dhaabbatan isa ta'u warra ammayyuu ta'anii warra federaalaa mootummaa warra kan federaalaa wajjin jiran isa ta'u akka waldaa nama waldaa Ortodoksii gaggeessu tokkotti amantoota Oromoo biyya keessa jiranii akkamitti waan kana irratti hojjetanii waldaa amantoota warra kan wajjin kan Luuteraanis akka Sinoodosii Protestaantii kan biraa wajjin warra waaqeffataa wajjin warra Musliimaa wajjin harka wal qabatanii akkamitti waan kanaaf furmaata barbaaduu qabu ta'ee yaadamee wal qabatanii achumaan nuu xumurta jira. Egaa nuyi amma wanaa egaa naannoo kanarratti Washington DC kana boriyyuu amma marii guddaatu jira affeeramnee jirra akka koominiitiitti abbooliin amantaa fi jaarsoliin biyyaa meemmee maaltu deemaa jira. Lixaa Wallaggaa kanaa kaasee naannoo biraarrattis kan deemsisaa jiru. Maayinni kan jedhu koominiitiin Oromoo waamicha nu dabarsee jira. Borsaatii galgala sa'aatii 4 jalqabee 4 PM irra jalqabnee irratti hirmaannaa. Karaa biraatiin amma biyya keessatti inni jiru really abbooliin amantaas amantaarra dhaabbachuu qabna dhuguma jechuudhaaf akka sila amma lubni kamisoo jedhani saba kana saba sana jennee addaan utuun qoodiin keessumattuu waaqa eega bakka buune lafa kanarratti waaqa eega bakka buune tajaajila jenne dhugaaf dhugaa seeduwaa waan waaqayyoon jaallatu waan saba walitti fidu waan nageenya buusu irratti hirmaachuun waan nurraa barbaachisuudha. Isarra jirraa baay'een keenya la jennu gaaffiin qaban garuma kootte jechuudha. Tokko tokko kanuma waan ta'e kana waan barbaannu keessa waan hirmaannu fedhii keenya keessaan guuttachuu iyyuu kan dandeenyu haala kanaa qabaachuu haala foonii qabaachuu namoonni amantaa keessaan jirru iyyuu qabaachuu dandeenya ta'a. Kun sirraachuu qaba. Karaa biraatiin walitti dhufnee wal ilaaluu qabna. Yoo walitti dhufne amantaa tokko duwwaa garee amantaa tokko duwwaan inni deemu garee amantaa isaa duwwaa eegsifata. Ala garee adda addaarraa dhufnee amantaa adda addaarraa dhufnee walitti dhufnu wal ilaalaa deemuun biyyaafis waliifis waan gaarii buusuun wal ilaalaa deemuun haala ittiin danda'amu uumuun hin danda'ama. Kan amma biyya keessatti illee argaan jira. Amma naannoo Oromiyaa
bakka bakka nageenya buusuudhaaf jarri tattaafatanu nan arga. Asiis Balaayifaa amma naannoo Oromiyaa irratti asii achi kaatanii Musliimotaas amantaa biraas hundumaa walitti qabanii amantaa waan hojjetanu jira. Really exactly gara barbaachisu kaayyoo qabaatanii abidda yeroo sana bobaate duwwaa dhaamsaa irra deemuudhaaf immoo long term plaanii baafatanii kan irratti hojjechaa deemu inni jedhu kun gaaffii cimaa qaba. Akka Washington DC kanatti immoo ani eegamma kun ta'ee booddeellee inni kaan nu balaaleffatee inni kaan maal jedhee akka koobaatti akkuma amantaa jijjiirretti iyyuu nu ilaalaa turanii amma torbanarraa amma sa'aatii afurii kaasee immoo torbanarraa luba maannoo kutaa lallabaa paappaasii kutaa lallabaa kana dhannee aasofsiisna yaada jedhu qabaannee koomitee walitti qabamnee deebinee aasofsiisna jennee jirra. Maaliif akka amantaan amma oluma keessatti jirrutti ortodoksii amma taanitti nu afaaniin iyyuu keenyaan fayyadamna jenne malee waan biraa kaayyoon keessan qabu taabotas kanumaan nu kennaa jennee kanumaan jirra. Kanaan booddee walitti dhufamee haala biyyaarratti haasa'amuu yoo danda'ame haala adda addaatiin namoota kaabaas kibbaas lixaas ba'aas jiran walitti naannoo kanarratti bakka jirrutti akkuma amma Pastor Qees Kamisoon jedhanii amma bakka bu'anii akka kiristaanaatti jedhanii jarri asii ala mirgi namaa miidhamu duraan asuma wajjin baanee iyyannaa turre amma jijjiiramni kun dhufutti walumaan duukaa baanee iyyanaa turre. Waan akka kanaa ala ta'u naannoo kanarratti amma Washington DC kanarrattis eessumayyuu ala ta'u sanyiin namaa uummata namaarratti badii ga'u kun badiin ga'aa jira jennee isa mana keessatti mari'annee qaama beeksisatu. Isa cimaa dhufu immoo uummata addunyaa baruu immoo qaba jennu sadarkaa sanaan ifatti baasaa deemuu waan barbaachisudha. Kanaafiyyuu gaa walitti dhufiinsa sana ijaaruun nu barbaachisa. Akkanallee amma sagantaa akkuma isin qopheessitan kana walitti dhufnee jarri biyya alaa jirru kun uummata keenya birmachuu ala rakkoon tokko jararra ga'u akkuma aadaa keenyaatti itti birmanna. Akka abboolee amantaa keenyaatti immoo isuma dhugaa ta'e dhugaadha. Kun maaliif ta'a kun wanti kun ta'aa hin jiru akkuma sila kakaasne kun uummata keenya nageenya isaa dagaagina isaa misooma isaatiif biyya keenyaafis waan ta'u miti. Kun immoo biyyaaf malaa jennee haala ittiin dabarsinu yeroo yeroodhaan egaa mari'achaa deemuu gara fuulduraattis waanumatti fufu ta'aa jechuukooti. Kanaafuu tokkummaa keenya immoo cimsuun keenya tokkoffaa inni amma lixa Wallaggaatti ta'e sun achi immoo as ce'uu danda'a. Yeruma biyya bakkee jirru kanallee addaan akka nu hin baasne karaa adda addaatiin tokkummaa keenya cimsinee yoo deemne jara sanaafis hin dhaabbannaa ofiifis hin dhaabbannaa kanumaafiyyuu sagalee ta'aafii deemna. Jara sagalee hin qabaanneef sagalee taanee fedhii keenya duwwaa utuu hin ta'in fedhii uummata Waaqayyoo hundaaf waan sirrii hin taane sirrii miti waan seera hin taane kun seera miti jennee hubachiisaa deemuu ni dandeenya. Haala akkana walitti dhufnu jechuudha. Baay'ee galatoomii Luba Saamu'eel. Egaa obboloota hundumti keessanii sa'aatiin nu jalaa sokkee dhiifama guddaa wajjin silaa waan baay'ee asomnu yaadee ture. Amma abbootii amantiitiin hundumti keessanii obbo Raayyaan karaa waldaa waaqeffannaa Oromoo Torontoo jiraniin dhufanii obbo Saamu'eel karaa Ortodoksiidhaanii obbo Luba Kamisoon dhiifama Luba Saamu'eel jechuukooti. Luba Kamisoon karaa tokkummaa waldoota Oromoo addunyaatiin dhufanii abbaan Faatii karaa Musliimaatiin argamanii jiranii. Waa'ee kanaa irratti waa'een tokkummaa kun baay'ee barbaachisaadha. Ani abdiin qabu isin karaa biraatiin ol quunnamtanii waan kana ijaartanii tokkummaa Oromoo keessumaayyuu amantiin kun walitti dhufee walitti ijaarameennan tokkummaa Oromoo hin tissariitii yaada hundumtuu kaatagorii arfan kana keessaatii iddoo tokko jira Oromoon hundumaa walii galee. Kanaafi akkasiin ol quunnamtanii waan tokko ijaartanii tokkummaa Oromoo jabeessuuf irratti hojjettan abdiin qaba. Obbo Raayyaanis kunooti as Torontoo jira karaa koo argachuu dandeessu. Hunduma keessan bilbila nan qabaa yoo kana irratti yaaddanii walitti nuu qabaattanii Luba Kamisoon waldaa tokkummaa addunyaarraatiin atiinki fedhii qabu jedhee yaada amman beekutti kanaaf irratti hojjettoleen abdii qaba. Uummati keenya hundumtuu kan televezyiinii kana hordofaa jirtan nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'uun jedha baga nu wajjin turtanii. Wanna argattanis abdiin qaba karaa obboloota goorra amantii karaa sagalee Waaqayyootiin jiranii yeroo biraadhaan amma walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon bulaan jedha galatoomaa boleessa. Galatoomaa.